أكم فياك شال فجرتها فياك تي جرت متي فيديو كان نسي ورا بازر من هدا شمي زراتي دوتشولا يوتري فيديو كان أرجعته جست المان هو موتيف ونأتي جتون جتالا namoota kana hunda isaanii ka qabsiise jechaadha namicha hawwii jedhamu jechaadha dhalataa jimmaati ummata jimmaati miti inni dhalataa jimmaati hawwii jedhamu jechaadha yoo yaadatte viidiyoo kaleessa liif yeroo gara qophichaa deemurratti waraaberratti poolisiin yoo isin qabes oromiyaa bira isin hin dabarsu jedheen dubbadhee ture achirratti maaliifi namoonni tokko tokko gara keessatti naa barreessaa turanii achin dhaqinaa poolisiitu jira jedha namni tokko tokko natti himaa turanii haala qaban malee hin hafu jedheetuman dhufe jechaadha ammas taanan borus ani yoon gales biyya kootti gala wanni na gaddisiisu daqiiqaa takkaafillee ittiin gaddu'an si galee kana waan taateef jennaan ittiin gaddu jechuudha qabamuu kiyyatti kana waan taateef jechaadha namoota namicha Ibrahim Abdoosh jedhamuu fi namicha hawwii jedhamuu fi mucaa tokko immoo keessan gara keessatiin siifima jechaadha eenyu akka inni ta'e suuraa isaa waliin namoota afurtu nu qabsiise gatii kanaaf ta'eef jennaan namoota afran kana jechaadha hawaasni magaalaa Makkaas ta'ee magaalaa Jiddaa akkuma waliigalaatti warri Saudi Arabiyaa jirtan jara kanarraa kan darbee jira bishaan haga gadi jige dhiisaniituma haga hafe ol qaban kana booda jechaadha sababa shira namoonni kun sadiin taxaniitiin jechaadha namni akka Makkaatti kana booda cidha walii dhufuu du'ullee wal awwaaluu hin jiru jechaadha gatii kanaaf jennaan namoota kana jechaadha gaafii seenaa jalaan baatan jechaadha tarii har'a akka salphatti ilaaltee boru sammuun kee yoo si gaafatu immoo bakka dhayituu qabu akkuma salphatti namoota asitti qaban miti namoonni baay'eetu bahanii jira warri qophicha qopheessanillee jechaadha garuu immoo warri jeneraal Kamaaliin fidanii akka isaaf simatamu godhan hedduun isaanii iqaamaa waan qabaniif ka iqaaman harkaa citellee jira ka galellee jira ka bahillee jira sanii miti inni guddaan miskiina meeqa kan biyyatti maatii isaa jiraachisutu kan maatii isaa biyyatti horatutu as keessarraan goota kenna simanna jedhee nama kaleessa biyyaaf lubbuu isaa laate har'a lubbuu nafee jijjiiramaa Oromoon keessa jirtu kana arga jedhe nama lubbuudhaan dhufe jechaadha si galee namoota kana jechaadha ka isaan qabsiisanii irra ta'anii isaan rabbi baasus garuu miskiinni dafqa isaatiin bulu namni dhagaa falatee biyya kanatti maatii koon jijjiira jedhee jireenya sanuyyuu jireenya harkarraa gara afaaniitirraa jechaadha isa simanna jedhee dhufe akkasitti jechaadha buddeena isaatirratti ashawaan jigee jechaadha anaaf rakkoon qabu amboru dhufa yoo fedhe suudillee ta'ee fedhullee gara biraa jechaadha garuu immoo namoonni waan kana qindeessitan hawwii Sheek Ibrahim faa namoonni jedhamtan jechaadha gaaffii seenaa jalaa hin baatan jechaadha inshallah walitti rabbiin waa deebisu oromiyaa biran tarru akkuma dursa viidiyoo irratti jedhasan biyya abbaa keenyatti galla nama ajjeesnee baane hawaasa dheebonnuuf hawaasa waan qabnu hin deeggarra jennee kufnee kaanuuf itti galaa jirra waan ta'eef waan nan gaddisiisne anyway akkasitti galatooma